Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'aa kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe barnoota kutaa salgaffaati. Barnoota kutaa salgaffaa maatimaatiksiidha jechuudha. Egaa xumura viidiyoo kanaatti akkana waliin turtan isin affeera. Kitaabni kun kan inni qabu boqonnoota yookiin immoo yuunitoota 8 inni qabu. Haa ta'u malee kitaabichi boqonnaa 1 fi 2 yuunitii tokko jedheetumaan inni kaa'eeru dogoggora qaba jechuudha. Dogoggora lakkoofsaati malee dogoggora Abiraam jechuudha. Yuunitii 1 Fathers of Set jedhudha. Yuunitii ammas illee yuunitii 1 jedhee jira. Garuu sun yuunitii 2 jettanii qabachuu dandeessu. Yuunitii 2 jettanii the number system jettanii jechuudha. Isaan kana qaba jechuudha. Walumaa galatti yuunitoota 8 inni qabu jechuudha. Yuunitoota 8 isaanis maal kan jedhu walii ilaalla. Inni tokkoffaa irratti arginu Fathers of the Set jedhudha. Inni taan immoo yuunitii 2 the number system jedhudha. Yuunitii 3 immoo solving inequation jedhudha. Yuunitii 4 solving inequality kan jedhudha. Yuunitii 4 immoo yuunitii 5 immoo introduction to trigonometry kan jedhu. Unit 6 immoo regular polygon kan jedhudha. Unity 7 congruency and similarity kan jedhudha. Unit 18 fi induma vector into dimension kan jedhudha. Kana unitoota kana walii ilaalla jechuudha. Unity 8 kanan jedheef asitti unity waanii si'a lama waan fayyadameef jechuudha. Isin iddoo tokkottis kana unity waanii jettanii sababa fayyadamuu dandeessu. Kun rakkoon qabu jechuudha. Lakkoofsumadha waan ta'eef. Kanaaf unity 1 irraa yeroo kaanu maal jennee kana Fathers of Set jechuudha. Fathers of Set yeroo jennu kana boqonnaa wanni kutaa gadiitti barataniif jechuudha. Waa'ee tuutotaa. Kana waa'ee tuutotaa jechuudha. Set jechuun tuutotaa jechuudha. Isaan kun kontentii inni qabamuuf jala boqonnaan kun maanni 1.1 subtopic 1.1 description of the concept of the set 1.2 notation of the set 1.3 immoo operation of the set 1.4 immoo application of operation on the set kan jedhudha. Gara introduction isaatti gaafa seennu in grade 7 you have learned basic definition and operation involving the set. Waa'ee kutaa 7 keessatti beezikii seetii baratee jira. Beezikii kan ta'an bu'uura tuutotaa baratee ta'a. Akkasumallee definition isaanii akkamitti akka operation ta'an akkamitti reefnu akkamitti akka ida'an operation jechuun isaanii jechuudha. Warreen akkamitti akka solve goonu jechuudha. Hir'isuu ida'uu akkamitti akka waliin ijata tuutaa jettanii maal jettanii kan baratan ijata tuutaa akkasumallee yuuniyeenii maakoo jettanii kan baratan kutaa 7 keessatti ni jira jechuudha. The concept of the set served as the fundamental part of the present day mathematics. Conceptiin seetii yookiin immoo yaadni tuutaa yaadni isaa paartii maatisii ammaa kanaaf beezikiidha jechuudha. Akkasumallee bu'uura jechuudha. Bu'uura maatisii amma irra jiru kanaatiif barbaadnidha jechuudha. Bu'uura jechuudha. Maatisii amma irra jiru kanaatiif bu'uura jechuudha. Maaltu yaadni tuutotaa. The set serves as the fundamental part of the present day in mathematics. Kanaafuu seetiin bu'uura jechuudha. Maatisii amma irra jiru kanaatiif. Today, this concept is being used almost every branch of mathematics. Har'a kana yeroo irra jiru kanatti branchii adda addaa irratti fayyadamneerra jechuudha. Konseptii yoonni kana
konseptii seetii kana jechuudha. Today this concept is being used in almost every branch of maths. Branchota maatii ni jiru isaan keessatti itti fayyadamna jechuudha. Guyyaa har'aa kanallee waa'ee tuutaa jechuudha. Waa'ee tuutaa guyyaa har'aa kanallee itti fayyadamna jechuudha. We used define as a concept of relation and function. Akkasumallee maal keessatti fayyadamna konseptii relation fi function. Relation function jechuudha kana keessatti fayyadamna. Seetii jechuudha define gochuudhaaf illee seetii relation function keessatti fayyadamnu seetiidhaan fayyadamneeti jechuudha. Tuutaan fayyadamneetidha kan ibsinu relation and function. In this unit you will discuss some further definition, operation and application involving set. Waa'ee maaliitti gaannuti as keessatti unit kana keessatti nuti discuss goonu nuti barannu maanni definition isaanii akka further definition isaanii definition set jechuun hiika isaanii operation isaanii yeroon ida'uu hir'isuu akka isaan kana warreen operation wanni isaanii jechuudha. Operation isaati jechuudha isaan kun yoo hir'ifne yookiin yoo baay'ifne mallattoo tokko tokkotti fayyadamnee akkasitti wanneen operation jechuudha. Yoo hir'ifnee waliin baay'ifne tuuta tokko waliin daballee walirraa hir'ifne wanneen fayyadamne bifa kanaatiin yoo fayyadamne application operation jechuudha. And application involving set. Application jechuun immoo wanta tokko irratti apply gochuu jechuudha. Wanta tokko irratti itti fayyadamuu yeroo jennu application isaati jechuudha. Inni taan 1.1 description of the concept set. Description isaanii ilaalle concept set. Inni arkinu jalqaba irratti maanni activity dha jechuudha. Activity 1.1 maanni waliin ilaalla hunda isaa gaaffii lama ni qabu. Define set in your own word. Maanni seetii tuuta yaada mataa keetiin ibsii jedha. Seetii jechuun maal jechuudha kan jedhu. Maal jechuu dandeessu kana? Tuuta jechuun maal jechuudha kan jedhu ibsaadha. Tuuta jechuun wantoota walitti qabamuu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota walitti qabamuu barattoota kilaasii tokko keessa jiran tuuta jechuu dandeessu. Isaan kana tuutadha jechuudha. Wantoota walitti qabamu collection of one object kana jechuun tuutata waan tokko yookiin objectii tokko walitti qabamu isaanii tuuta jedhamu jechuudha. Isaan kana akkasitti ibsuu dandeessu. Akkasumallee isiniin kaachuu dhumarra deebisa. Lammaffaa kanas isiniif himeen jechuudha. Lammaffaan immoo which of the following are well defined set and which are not? Justify your answer. Kamtu as keessa kamtu seetiidha kamtu seetii miti kan jedhudha. Kamtu tuutadha kamtu tuutaa miti kan jedhu wal ilaala. Hanga itti warreen jiran kana. Collection of students in your class. Tuutamu tuuta miti isaan kun. Walitti qabaminsa kilaasii ijoollee kilaasii keessatti argamani. Akkasuma lammaffaan immoo biirra kan jiru collection of beautiful girl in your class. Barattoota dubartoota kilaasii keessatti dubartoota mimmiidhagoo kilaasii keessa jiran isaan kun tuutamu tuuta miti kan jedhu. Collection of all the colors in rainbow. Akkasumallee kalarii rainbow tuutamu tuuta miti kan jedhu. Rainbow yeroo jennu sabbata waaqayyoo jennu jechuudha. Collection of the consonant of the English alphabet. Consonantii alfabeetii English alfabeetii jechuudha. Isaanis seetiidha moo seetii miti kan jedhu. Collection of hard working teacher in the school. Walitti qabamsa barsiisota ciccimoo mana barumsaa keessaa isaan kun waliin ilaalla jechuudha. Gaaffii tokko lammaffaa kanaaf deebisaa isiniin kaa'ama. Seetiin maal jennee turre
Set is a collection of well-defined subject. Akkuma durri jedhe set jechuun yookiin tuuta jechuun walitti qabamsa objektoota tokkooti jechuudha. Akkasumallee walitti qabamsa wantoota tokkooti. Fakkeenyaaf warreen barattoota kilaasii keessatti argaman ta'uu danda'a. Akkasumallee barsiisota mana barumsaa keessatti argaman ta'uu danda'u. Isaan kana maqaa dha'uu dandeessu. Gosa baay'eedha jechuudha. Isaan maqaa dha'uu dandeessan. Lammaffaan immoo well defined set kan jedhudha. Inni maal ture? Barattoota kilaasii keessanii tuuta jechuudha. Inni lammaffaan immoo biirra ture. Barattoota mimmiidhagoo jedhee ture miti. Dubartoota mimmiidhagoo kilaasii keessanitti yookiin kutaa keessatti argamanii kan jedhudha. Inni will not well defined. Isaan ibsa. Maaliifii tuuta jechuu hin dandeenyu kana akka tuutaatti ibsuu hin dandeenyu. Maaliif yaadni namaa tokkoof miidhagaa ta'e tokkoof miidhagaa dhiisuu danda'a jechuudha. Namni tokkoof miidhagaa ta'e tokkoof miidhagaa ta'uu dhiisuu mala. Safartoon qabu jechuudha namni. Nama namatti waan gargar ta'eef. Inni sadaffaa immoo collection of all color in rainbow. Saddeemoo meeqatu saddeettu jiru miti rainbow keessa jechuudha. Kalaroon isaan kana. Inni tuuta jechuu dandeenya jechuudha. Isaanii tuuta jechuu dandeenya. Rainbow jechuudha. Inni itti aanu immoo isas tuuta jechuu dandeenya. Inni immoo maal ture? Alfaabeetii ture jechuudha. Alfaabeetiin hundisaa ni beekama waan ta'eef inni seetiidha jechuudha. Tuutadha jechuudha. Akkasumallee collection of hard working inni immoo inni barsiisota ciccimoo ta'an hard working irra ciccimoo ta'an mana barumsaa keenyatti argaman isaanidha. Isaan immoo tuuta jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif tuuta jechuu hin dandeenyu kan ittiin safaramu yookiin ittiin lakkaa'amu miti jechuudha. Tokkoof cimaa ta'e tokkoof cimaa dhiisuu ta'uu mala. Kan ittiin safaramu waa baay'eedha waan ta'eef kan ittiin ilaalamu hin jiru. Namarraa namatti garagara waan ta'eef. Kanaafuu tuutadha jechuu hin dandeenyudha. Tuuta nuuf ibsuu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu immoo set of a collection of well defined object or element. Set jechuun wantoota objektoota nu ibsamuu danda'an, lakkaa'amuu nu danda'anii fi akkasumallee elementoota jechuudha. Elementoota yeroo jennu tokkoon achi keessa jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf alfaabeetii kana ilaalu. E'n elementiidha jechuudha. B'nis elementiidha. C'nis elementiidha. X'nis elementiidha. Y'nis elementiidha. Z'nis elementiidha jechuudha. As keessatti isaan kun elementoota jechuudha. Kana jechuun seetiidha yookiin immoo tuutadha jechuudha. When we say that a set is well defined, we mean that give an object. We are able to determine whether the object is the set or not. Kan yeroo jennu maal jechuu keenya? Tuuta jechuun walitti qabamiinsa waan tokkooti erga yeroo jennu kana jechuun keenya walitti qabamiinsa waan tokkooti yeroo jennu wanti sun seetii ta'uu danda'a yookiin ta'uu dhiisuu danda'aadha objektiin sun jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo akkuma collection of beautiful girls in the class kan jennu sun objektiin sun objektiidha miti egaa haa ta'aniyyuu malee namoonni sun dubartoonni sun objektii haa ta'aniyyuu malee seetiis ta'uu danda'u seetiis ta'uu malu yookiin dhiisuu malu jedha. Objektiin sun walitti qabamsa objektiitii jenneerra miti egaa objektiin sun garuu objektiin tuutas ta'uus danda'a ta'uu dhiisuus mala jechuudha. Akkatti na hubadhaa. Nootedha. Noottiin kun immoo inni set are usually denoted by capital letter like
A, B, C, X, Y, Z. It's warreen baay'ee itti fufuu danda'u jechuudha. Kanaafuu capital letterii kanaan bakka bu'u. Isaan kun seetiidha jechuudha. Seet are usually denoted by capital letter. Seetiin maaliin bakka bu'aa irra jiru? Capital letteriidhaan bakka bu'aa jedha. Fakkeenyaaf isaan kana maqaa dhaheedha. Isaan kana. Isaan hafanis maqaa dhahuu dandeessu jechuudha. The elements of a set are represented by small letter like kun immoo tuuta already small letter jechuudha. Tuuta isaaniiti isaan kun immoo kanaan bakka bu'edha. Inni gara olii immoo kanaan capital letter immoo kanaan bakka bu'udha. If A is an element of a set A, we say that A belongs to A. Capital lettering kun jedha. A capital lettering kun elementii tuuta A yoo ta'e elementii tuuta A yoo ta'e A'n kun elementii tuuta kan A yoo ta'e maal jechuu dandeenya? A kanaan A belongs to A jenna. A belongs to A jennee bakka buufna. A is an element of A capital yoo ta'e A smalliin tuuta A capital yoo ta'e maal jennee waamuu dandeenya? A belongs to A capital jennee waamuu dandeenya. The Greek symbol E epsilon. The Greek symbol epsilon is used denoted the place belong to. Maaliin bakka buute epsiloniin kun? Maaliin bakka buute? Belongs. Ishee jettu kana bakka buute jechuudha. Placein kun belong isheetti bakka buute. This we write A epsilon A jechuun if B is not an element of A set of A jechuudhaan. Kana jechuun warreen amma maqaan isinii dhama kan A belongs to A isa jenne kana A belongs to A kana maaliin barreessina? A epsilon A jennee barreessinaadha. Ifadha kun. A belongs to A jennee barreessina. Isa kana jechuudha. Isa kana kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Isa kana A belongs to A isa jettu kana ishii kanaan A epsilon A jennee barreessinaa jedha. If B is not an element of A set A, if B is not an element of A set A, we write B not an element of A and read B does not belong to A jenna. Kana jechuun baan elementii A miti yoo ta'e tuuta A miti yoo ta'e elementii tuuta B keessa jiru miti yoo ta'e B'n elementii tuuta A keessa jiru miti yoo ta'e maal jennee barreessuu dandeenya? Baan mallattoo kana fayyadamna jechuudha. B'n mallattoo kana fayyadamneet mallattoo ishii kana fayyadamneet akkas barreessuu dandeenya. B'n an element of A'ti jechuudha. Kanaafuu tuuta A kana keessa irra hin jiran baan keessa hin jiru jechuudha. Tuuta A keessa baan hin jiru jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf isinii fudhadha. Bakka duwwaa isinii fudhadheen isinii ilaala. Fakkeenyaaf sitti isiniin barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf tuuta kun A fudhannu geengoo kana fudhannee ilaallu. Tokko A B C jennee fudhannu. Kun waliigalatti A jennee fudhannu. E kana keessa jiru jechuudha. E jedhaati moggaasaa geengoo kana keessa hin jiran. Geengoo kana keessa kan jiru tokko lakkoofsa tokko jira, tokko immoo Etu jira, tokko immoo B akkasumallee C jira.
as immoo diyaa jennu ala baafnee jechuudha. Inni kun bakkee kana bakka bu'oo ta'e. Kana bakka bu'oo ta'e tuuta kana bakka bu'oo ta'e. Een kun kanaan bakka bu'oo ta'e. Shigeengoo kana bakka bu'oo ta'e. Eenni guddaan kun kaapitaalli guddaan kun tuutota isaan geengoo kana keessa jiranii qabatee jira. Tuuta isaanii jechuudha. Seetii isaanii. Kanaafuu dii kana maal jennee ibsuu dandeenya? Dii kana maal jennee ibsuu dandeenya? Dii kana maal jennee ibsuu dandeenya? Diin not an element of eetii jechuudha. Ee keessa hin jiru. Ee keessa waan hin jirreef akkatti barreeffannu. Eefadha jedhee yaada. Fakkeenyaaf kana irra isinii deebi'ee kan ifaan ta'u ta'e isin koomentii jalatti naa barreessaa yoo kan isinitti ifaan kan hin taane jechuudha. Isiniif yookiin immoo isinitti ulfaata. Exersaayisiidhaan nuti arginu. Gara exersaayisiitti otoo hin seeniin ishii kana hin xumurra. B not mallattoo kana fayyadamna jechuudha. B jennee epsiloonii mallattoo epsiloonii fayyadamnee akkatti garaa isaarra kunnaa jechuudha. Kanaafuu B'n kun tuuta A keessa hin jiru jechuudha kana jechuudha. B'n kun tuuta A keessa hin jiru kan jechuun B does not belong to A jechuudha. Fedhadhee yaada. Examplii argina. Fakkeenya argina jechuudha. Example 1 maal jedha? The set of solution in your class is a well-defined set since the elements of the set are clearly known. Set tuutni barattoota kilaasii keessa jiranii ifaadha jechuudha. Ifaadha. Kanaafuu meeqadha isaanii? Tuuta isaanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Lakkoofsaanis yookiin immoo maqaa isaatiin maqaa dhooftanii tarreessuu dandeessu. Ani barattoota kilaasii keessa jiran isaan tuutadha. Elementii isaanii ifadha jechuudha. Kireer ta'anii kan ta'an beekamu jechuudha. Lakkoofsaan bira geessanii maqaa isaaniidhaan dhooftanii tuutadha jechuudha isaan. Kanaafuu maqaa isaanii tarreessuu dandeessu. Maqaa isaanii tarreessuu dandeessu jechuudha. Amma isaan yookiin ijoolleen 40 ta'uu dandeessu, 30 yookiin 50 ta'uu dandeessu. Maqaa isaanii tarreessitu jechuudha. Kanaafuu seetii clear kan ta'edha jechuudha. Kana jechuun barattoonni kilaasii keenya yookiin kutaa keessa barannutti jiran tuutadha jechuudha. Lammaffaan immoo the collection of handsome boy in your class. Barattoota mimmiidhagoo warra dhiiraa kilaasii keessa jiran. This is not well-defined set because it is difficult to list number of set. Gaaffii otoo hin taane isaan kun fakkeenya jechuudha. Fakkeenya gaaffii isiniin jedhe malee dura. Examplii kana fakkeenya isaanii waliin ilaalla. Fakkeenya ifa nu godhee fakkeenya nu fudhate jechuudha. Kana jechuun lammaffaan kun seetii miti jechuudha. Maaliif tokkoof kan bareedaa ta'e tokkoof miidhagaa ta'uu danda'a. Tokkoof fokkisaa ta'e immoo tokkoof miidhagaa ta'uu danda'a. Kanaafuu ifa miti jechuudha. Clearly miti jechuudha. It does not well define the set because it's difficult to list number of the set. Ulfaataadha jechuudha. Tarreessuudhaaf tartiiba isaanii ibsuudhaaf jechuudha. Orderii galchuudhaaf yookiin liistii galchuudhaaf jechuudha. Sadaffaan immoo consider a set of the set of vowels in English alphabet. Kun alfaabeetii afaan Ingiliffaa keessa jiran jechuudha. Alfaabeetii Ingilish keessa jiran jechuudha. Waan jechuu dandeessu. Then elementii A jechuudha. Ayin garuu B'n not element of A jedha. B'n immoo A'n kun maanni tuuta maalii qabatee jira? Ishiin kun tuuta qubee xixiqqoo jechuudha. Qubee
xiqqoon vaawulsii qabatee no vaawulsii jechuun qubee xixiqqoo jechuudha. Qubee dubbifamoo jechuudha. Qubee xixiqqoo ta'uu hin taane qubee dubbachiiftu. Fakkeenyaaf fakkeenya isinii fudhadhe. Haa fudhannu eedha kuni. Egaa tuuta iddoo tokkotti qabatudha eeen kun immoo. Eeen kun jechuudha. Tuuta isa kana iddoo tokkotti qabatudha. Maal qabatee jira inni? Eeen kana yoo jenne inni E, I, O, I, U qabatee jira. Eeen kun jechuudha tuuta kana iddoo tokkotti qabatee jira tuutota amma qubee dubbachiiftuu kana qabatee jira. Kanaafuu Oon elementii isaatiin egaa elementii achi keessa jiruuti. Elementii Eeti. Akkasuma han Eeti jechuudha. Ayinis elementii Eeti. Garuummoo Biin elementii E mitii jechuudha. Kana jechuu isaati. Ifa dhadhee yaada waa'een kana mallattoo ibsilanii jechuudha. Mallattoo ibsilanii gaafata kana walii ilaalla. Gaaffiin kun exercise 1.1 Which of the following is a well-defined set? Just your answer. Kama as warreen as keessaa tuuta jennuudha. Tuuta kan jennu well-defined kan jennu kan ibsuu dandeenyu. Kan seeraan nu ibsaman jechuudha. Lakkoofsaan lakkoofni kan nu ibsaman as keessaa kamidha? Filanna jechuudha as keessaa gaafa deebisaan ta'e. A collection of all boy in your class. This set well-defined setidha. Maaliif barattoota dhiiraa lakkoofneet baruu dandeenya jechuudha. A collection of patients doctor in hospital. Kana maal jechuu dandeenya? Kana not well defined jennaan jechuudha. Maaliif efficiensummaa isaa kan ittiin madaalamu lakkaa'amuudhaaf ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu efficiency isaa ulfaataadha jechuudha lakkaa'uudhaaf. Collection of all natural numbers less than 100 kan jedhu. Kun immoo natural numberii kan ta'an lakkoofsa. Natural numberii dhibbaatii gadi jechuudha. Kuni ni ta'a jechuudha. Kuni biin hin ta'u jechuudha. Will not defined. Will not defined jechuudha. The collection of song by artist alone keessatti kunis well defined jechuudha ta'uu danda'a. As keessaa inni kun biin sirrii hin ta'u jechuudha. Kanarra hundi isaanii well defined ta'uu well defined setidha jechuudha. Inni lammaffaa immoo let's A equal to mallattoo tuutaati jechuudha. Ishiin kun kutaa 7 keessatti barattaniittu ishii kana mallattoo tuutaati. Mallattoo tuutaatti fayyadama jechuudha. Ishiin kun mallattoo tuutaa akkasiin fayyadamna jechuudha. Akkasiin goone fayyadama mallattoo tuutaati jechuudha. Achi keessatti tuutota argaman elementoota argaman jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedhee jira. Insert appropriate symbol or in the blank space. Isaan kana egaa CDS keessa jiran kan isheen kun A bakka buuti. A jechuun equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedhee jira. 6 jedhee jira. Isaan kana jechuun lakkoofsa tokko hanga 8 tokko hanga 6 kun maal bakka bu'u? A kana bakka bu'u jechuudha. Kanaafuu tuuta achi keessaati. An elementii ta'uu danda'amoo hin danda'u jedhu. Elementii isaati moo elementii isaa miti kan jedhu. Tuuta isaa moo tuuta isaa miti kan jedhu jechuudha.
kana maal jennee guutuu dandeenya? 5 belongs to A jechuudha. A keessa jira jechuudha 5. Kanaafuu maal fayyadamna? Mallattoo kan fayyadamuu dandeenya? Epsilonii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanoo 8 miti kana keessa hin jiru. Tuuta A kana keessa hin jiru. Kanaafuu akkas gooneet akkas fayyadamna jechuudha. 0 no hin jiru innis akkasumallee. Sammuu akkas fayyadamna jechuudha. Afur ni jira. Kanaaf sammuu akkasiin fayyadamna jechuudha. 7 ni jira moo hin jiru? 7 immoo hin jiru innis. Not belongs to jechuudha kana jechuudha. As keessa hin jiru jechuudha. Tuuta E kana keessa hin jiru jechuudha. Inni taanu set description. Set description immoo loona ilaalla. Set can be described in the following way. Kallattii seetonni ittiin ibsaman, tuutonni ittiin ibsaman jechuudha. Set description jechuun. Karaa meeqaan ibsamu? Tokko verbal methodidhaan ibsamu. Verbal method yookiin immoo statement methodidhaan ibsamu. Akkasumallee completing listing methodidhaan ibsamu. Innis immoo maal jedhamee waamama? Roster method jedhamee waamama. Inni taan immoo partial listing method jedhamee waamama. Akkasuma inni dhumaa immoo set builder method jedhamee waamama. Isaan akkasitti waamamu. Isaan kan arfan isaanii walii ilaalla. Verbal method yeroo maal jechuudha? In this method we will define description of the element of the set in writing in English statement form in Word. Kana jechuun seetota akkatti ibsuurraa akka kanatti ibsuurra fakkeenyaaf ishii kana fudhadhaati ilaala. Akkatti ibsuurra statementidha yookiin himaan barreessineet ibsuu dandeenya. Himaan barreessuu jechuudha. Bifa foormii himaatiin barreessuu jechuudha. Hima tokkoon barreessuu jechuudha. Inni maal jedhamee waamama? Verbaalidha. Fakkeenyaaf fudhannu. Example. The set of all even natural number less than 10 jedha. Kana himaan barreessine jechuudha. Fakkeenyaaf akkas kalaa biraatiin akkas tarreessuurra waan even number waan jedheef even number jechuun meeqarraa qaba? 0 moo 2 irraa qaba? 2 4 6 8 liisaa waan jedheef 10 dabalatu. Isaan kana jennee akkasitti barreessuu dandeenya. Garuu verbaalii yeroo fayyadamnu immoo verbaaliidhaan yeroo ibsinu verbaal methodidhaan the set of all even natural number less than 10 jennee ibsina jechuudha. Isa kana verbaaliidhaan yeroo ibsinu jechuudha. Lakkoofsa guutuu 10 gadii jechuudha. Even lakkoofsa evenii 10 gadii jechuudha. The set of all numbers greater than 1 and less than 20. Isaan kun immoo akkamiin ibsuu dandeenya? Lakkoofsa maqaadhaan ibsine jechuudha. Isaan kana statementidhaan ibsine jechuudha. Himaan ibsine lakkoofsa tokko olii fi lakkoofsa 20 gadi. Maal lakkoofsa wal nambarii jechuun lakkoofsa 0 irraa ka'an jechuudha. 0 1 2 3 jedhee itti fufa jechuudha. Isaan kana barreessuu dandeessu. Greater than 1 waan jedheef maalirraa kaatu? 2 irraa kaatu jechuudha. 2 3 4 continue itti fufa jechuudha. Itti bu'aa barreessuu dandeessu isaan kana. Completing listing method yookiin immoo roster method jechuun maal jechuudha? In this method all elements of the set are completely listed. Kana jechuun elementoota tuuta sana keessa jiran hunda isaanii list goota guutumaan guutuutti list gootee barreessita. Kana jechuudha. Completing listed method jechuun elementoota keessa jiran hunda isaanii
tarreessuu jechuudha. Where elements are separated by comma and are enclosed within breaks. Mallattoo tuuta kana fayyadamneet tuuta sana tarreessuu jechuudha. Kunoo akkuma dura isiniin jedhe mallattoo duraa sun fayyadamneet kunoo fakkeenyaaf 10 gadi natural number even numberii 10 gadi jenneerra. 10 gadi harreen ta'an 2 yeroo list completing list method yeroo fayyadamnu mallattoo kana fayyadamneet 2 4 6 8 jenneet akka itti fayyadamu. Kana jechuun hunda isaa barreessuu jechuudha. Yeroo kana barreessinu list yeroo goonu maal jechuudha? Completing list method jenna. Braakeetti kanammoo fayyadamuun dirqama jechuudha. Akkasumallee koomaadhaan qoqqooduu dirqama jechuudha. 2 4 jennee akkas yeroo jenneen koomaan kun dirqama jiraachuu qaba jechuudha. Akkasumallee braakeetti kana fayyadamna jechuudha. Mastiqti dirqama jechuudha. Fakkeenya ilaallu. Example 2 fakkeenyi isaa completing list method kana ilaallu yookiin immoo roster method kan jedhu kana. The set of all even positive integer less than 7 in described in listing method. Yeroo listing method dhaan fayyadamu even numberii kan ta'an torbaatii gadi jechuudha. Even numberii kan ta'an maal eenyu fe'e isaanii 2 4 7 2 4 6 jechuudha. Isaan kana jechuudha. Even numberii torbaa gadi jechuudha. Isaan kana akkasiin ibsina jechuudha. Listing method isaan kun. Biin immoo the set of all vowels in English alphabet in describe the listing method. Isaan immoo qubee dubbachiiftuu jennu jechuudha. Dubbachiiftuu Ingiliffaa afaan Ingiliffaa maal isaan immoo isaan kana jechuudha. Mallattoo completing listing hunda isaa barreessuu jechuudha. Kunoo isaan kana mallattoo kana fayyadamuun keenya dirqama ta'a. Akkasumallee koomaa gidduu kana jirtu fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Itti hafuun. Partial listing method. Innoo maalidhanni? We use this method yeroo entity kana fayyadamu yookiin tooftaa kana fayyadamnu if listing all elements of the set is difficult or impossible, but the element can be identical clearly and listing a few of them by them that will describe the set. Kana jechuun immoo akkuma wanni ta'e akkuma partially completing list itti fayyadamne garuu inni nutti ulfaatuyyuu tarreessuudhaaf nutti ulfaatuyyuu dootii fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa natural numberii haga 100 gadi 100 irra xiqqaate 100 gadi kan ta'an tarreessuu nu jedhe akkas tarreessine jechuudha. Akkasii kanaan tarreessine jechuudha. Natural numberii less than 100 kan jedhu kan tarreessuudhaaf nutti ulfaata jechuudha. Yeroo kanatti partial listing method fayyadamna. Kanaafuu fakkeenya isaa ilaallee yeroo ilaallu isinii galaa jechuudha. Use the partial listing method to describe the following set. The set of natural number less than 100 kan jedhu kan maal jechuu dandeenya? Tokko 2 3 4 5 jennee haga 99tti waan barreessineef maal gochuu dandeenya? Maal gochuu dandeenya? Dootii fayyadamnee 99 jenna dhumarratti. Kana nuu salphiseera jechuudha. Kanaafuu
waan difficulty ta'e yookiin immoo waan nu hin danda'amneef fakkeenyaaf haga miiliyoonaatti ta'u hin jedhe haga dhuma isaatti barreessuudhaaf akkasuma fayyadamnee dhuma isaarra keenya jechuudha. Dootii kana fayyadamuun keenya nu dirqama jechuudha. Dootii koomaa ishee as gidduutti fayyadamuun dirqama jechuudha. Koomaa fi dootiin garagara. Asitti koomaa fayyadamna, asitti immoo dootii fayyadamna. Akkasitti kun partially jechuudha. The set of whole number jechuun immoo tuuta lakkoofsa whole numberiin lakkoofsa yeroo irraa ka'u jechuudha. Maal jenna barreessuu dandeenya isas 0 1 2 jennet dot jennet dhiifnaa jechuudha. Isa maaliif waan haga dhumaa isaa waan hin kenneef jechuudha. Dot jennee dhiifna. Isa kana kun fakkeenya isaa ilaaluu dandeessu ifadha. Bada dhiyyaadha. Isa kana waan hin fayyadamnu jechuudha yeroo kana. Partial estimated jechuudha. Partial estimated kanadha jechuudha. Kun ilaaluu dandeessu. Isa kana jechuudha. Kana fakkaata yeroo ibsinu kana akkasiin ibsina jechuudha. By partial estimated kanaan ibsina. The 3 dots after then kuno 3 dot kana fayyadamuun dirqama. Akkasumallee dhumarratti immoo 99 fayyadamuun keenya. Akkasuma kuno dootiin jira koomaanis fayyadamuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Kana yeroo kana partially ta'a jechuudha. Exercise kana waliin ilaalla. 1.2 Describe each of the following using verbal method. Verbal method jechuun maal jechuudha? Wal deebinee ilaalla walumaan. Verbal method jechaan ibsuudhaan yookiin immoo statementiidhaan ibsuudha. Statementiidhaan ibsina jechuudha. Tuuta kana yeroo ibsinu akkamiin ibsina? Lakkoofsa kana jechuudha. Lakkoofsota as keessa jiran kana tuuta kana keessa akkamiin ibsuu dandeenya? Verbaaliidhaan yookiin immoo statement methodidhaan jechuudha. The set of natural number between 4 and 10 jechuudha. Lakkoofsa uumamaa yookiin immoo wal nambarees jechuu dandeessu yookiin uumama jechuu dandeessu. Natural numberiin tokkorraa yeroo ka'u wal namberiin immoo 0 irraa waan ka'uuf isa laallata waan ta'eef wal nambarees jechuu dandeessa. Wal nambarees jechuu dandeessa. Akkasumallee natural numbers jechuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu natural number between 4 and 10 jechuudha. The set of natural number between 4 and 10 jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuudha. Biin immoo maanni 2, 3, 5, 7, 12, 13 jedhamti. Lakkoofsa 11 fi 13 akkasuma dabalata. Kana jechuun maal jechuudha? Prime numberidha. Prime numberii jechuun the set of prime number between it on taane less than jechuudha. The set of prime number less than 14 jechuudha. Prime numberii 14 irra xiqqaa 14 jechuudha. Prime numberii jechuudha. Prime numberii isaan kun. Siin immoo 8, 9 and 10 jedheet itti fayyada. Kana jechuun the set of natural number yookiin immoo wal nambarii jechuudha. The set of natural number greater than 7 jenna jechuudha. Greater than 7 jechuu dandeenya. Diin immoo maal jedhaa? Tuuta keessatti argaman the natural number, the set of natural number less than 100 jechuu dandeenya. Isa kana jechuudha. Verbaaliidhaan yeroo ibsinu. Describe each of the following set using completing and partial using
listing method if the possible. Isaan kan ammoo maal ibsina? Tooftaa maaliitiin ibsinu? Completing fi partial listing methodidha. Partial listing method ibsidha yoo danda'ama ta'e, yoo si danda'ama ta'e listing method jechuudha. Isa kan ammoo the set of prime factor of 36 jechuudha. 36 onni ibsinu completing squareidha. Completing using completing an ibsuu dandeenya. Completing dhaan ibsuu dandeenya. Akkasumallee listing partial listing dhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Akkamitti ibsina kan jedhamu waliin laarra kan A, B, G jiran jechuudha.